Ashama akkam jirtu jaallatamtootaa fi hordoftoota hundee miidiyaa nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa hangafoonni oduu keenyaa kunooti. Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti waldhabdeen uumame asitti beekamtiin abbaa biyyummaa Eertiraaf kennite irraa kaasuuf ija shakkiin ilaalaa jirti jedhame. Barattoonni haaraa yuunivarsiitii Dambidolloof simannaan taasifamaa jira. Waraanni mootummaa Arsii jumlaan hawaasa rashanaa jira jedhame. Kitaabni namalee jedhu eebbifamuu fi Israa'el Hamaas irratti haleellaa gaggeessuu ka jedhu hangafoota oduu keenyaa yoo ta'an, kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa kanneen chaanal kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jechaa bal'inni odeeffannoo keenyaa kunooti. Itoophiyaan dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa ilaalchistee gaaffiin kaafte beekamtiin walabummaa abbaa biyyummaa isheen Eertiraaf kennite irratti shakkiin tokko akka ka'u ta'eera. Ibsa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa irraa yeroo adda addaa kennamu Eertiraa biratti dallansuu cimaa uumeera. Deebiin aangawoota Eertiraa irraa kenname akka agarsiisutti ibsi Itoophiyaan kennitu walabummaa Eertiraa irratti aggaammi raawwatamudha ka jedhudha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa waggoota lamaan darban akkaataa murtee buufata galaanaa malee hambise ifa akka hin taane kaasu. Murteen yeroo sanatti mootummaa ce'umsaatiin murtaa'e waan ta'eef sirraa'uu akka qabullee yaada dhiyeessu Itoophiyaan bu'aa rifarandamii erga labsame guyyaa lama booda abbaa biyyummaa fi walabummaa Eertiraa beekamtii kennuu ishee ifatti beeksiste. Eebila 29 manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa bu'aa rifarandamii taajabdoonni Yuunaayitid Neeshinii fi Gamtaa Afrikaa akkasumas qaamoleen hawaasaa addunyaa birootillee bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu ishee mirkaneesse. Rifarandamii kana ilaaluuf jiilli hooggantoota olaanoo Itoophiyaa gara Eertiraa deemuun adeemsi sagalee kennuu bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu taajabuu isaa mirkaneesseera. Haaluma kanaan ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa caamsaa 4 bara 1993 bahe mootummaan ce'umsaa Itoophiyaan Eertiraan akka biyya abbaa biyyummaatti fudhachuu fi beekamtii akka kennitu hawaasa addunyaa beeksisuu barbaadaa jedheera. Mallas Zeenaawiin sirna jalqaba labsii abbaa biyyummaa Eertiraa caamsaa 24 bara 1993 irratti maqaa Itoophiyaatiin haasawaa taasisaniin walabummaa Eertiraa beekamtii kennuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessanii uummata Eertiraan baga gammaddan jedhan. Bara 1993 booda biyyoonni lamaan lola dhiiga dhangalaasaa ture dhaabbachuun waltajjiiwwan naannoo biyyaalessaa fi idil addunyaa irratti akka mootummoota abbaa biyyummaa walqixa qabaniitti tumsan hojjechuun eegalan. Haa ta'u malee uummanni hedduun deeggartoota sirna dargii kan turan fi kanneen hin taane biroollee walabummaa Eertiraa hin fudhanne kanneen yaada kana morman turanis hedduudha jedhu. Paartiin EPRDF jedhamu Eertiraan biyya biraa akka taatu hayyamu isaatiin yeroo dheeraaf hawaasaa fi namoota siyaasaa irraa mormiin cimaan isa mudateera. Yeroo bara 1993 waraanii daangaa biyyattii lamaan gidduutti jalqabe waggoota 20tti dhiyaataniif geggeeffamaa ture keessatti illee mootummaan Itoophiyaa yeroo sana ejjennoo abbaa biyyummaa Eertiraaf beekamtii kennuu ishee gaaffii keessa galchuu hin fudhanne. Hooggantoonni waraanaa waraanicha irratti hirmaatan akka ajajan waraan duraanii Itoophiyaa Laatinaal Jeneraal Saadiq Kaan Gabre Tinsaa'ee lola daangaa sana irratti buufata doonii Asab qaama Itoophiyaa gochuuf yaadni akka ture dubbatan. Haa ta'u malee Mallas Zeenaawii biratti addatti fudhatama hin arganne. Mallas irra deddeebiin buufanni doonii Asab lafa abbaa biyyummaa fi galaana Eertiraa ta'uu ejjennoo qabu. Walii galtee Aljarsi mudde 2000 mallattaa'e irratti murtiin xumuraa fi dirqisiisa koomishinii daangaa idil addunyaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru daangaa abbaa biyyummaa Eertiraa fi kaartaan kaa'ames Itoophiyaan beekamtii argateera. Gara waggoota 27 Itoophiyaa keessatti aangoo murteessaa fi dhiibbaa qabaachaa kan turte TPLF Finfinnee keessaa ba'ee gara Maqaleetti erga deebi'ee booda siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraan baname chaartarri gamtaa Afrikaa caamsaa 25 bara 1963 Finfinneetti tumame keessatti abbaan biyyummaa qulqullina naannoo fi walabummaa biyyoota kana akka kabajan irratti walii galaniiru. Qajeelfamni kabaja abbaa biyyummaa qulqullina naannoo fi walabummaa biyya tokkoo isaanii kan hin mulqamne jedhu chaartaricha keewwata 3 keessatti tumameera. Waliigaltichi biyyoonni miseensa ta'an hundi walqixxummaa abbaa biyyummaa qabu jedha. Walgahii hooggantoota biyyootaa fi mootummaa jalqabaa bara 1964 Masir magaalaa Kaayirootti gaggeeffame irratti biyyoonni hundinuu yeroo walabummaa biyyaalessaa isaanii argatan daangaa qaban kabajuu qabu jechuun murteessee ture.
Gaaffii walabummaa biyyaalessa Eertiraan dhiyeessite daangaa koloneeffattoota bulchitoonni Xaaliyaanii irratti walii galan irratti kan hundaa'e yoo ta'u, kibbaan Itoophiyaa dhiyaa fi kaabaan Biriteen, qarqara kibbaa ammoo Faransaay. Akka Viisookoon jedhutti seenaa biyyoota keessatti beekamtiin abbaa biyyummaa kan irraa kaafamu yookiin addaan citee mul'ateera jedhu. Beekamtiin biyyummaa kaasuun yeroo baay'ee sababoota ji'oopolootikaa fi dinagdeetiin yoo ta'u, kabaja seeraa fi aadaa idil addunyaa waliin kan wal qabatu miti jedhu. Haa ta'u malee bu'aan beekamtii yookiin abbaa biyyummaa irraa kaasuu yookaan ofirraa kaasuu bu'aa hamaa fiduu danda'a. Gama lamaanii fi michoota biyyoota lamaan gidduutti diinummaa uumuu danda'a. Viisookaan akkasuma beekamtiin kenname haqamuun tasgabbii dhabuu naannoo fiduu fi biyyoota humna qaban gidduutti dorgommiin ataakaarotti geessuu akka danda'u dubbata. Kanaaf beekamtiin abbaa biyyummaa fi walabummaa biyya tokkoo irraa kaasuun akka waliigalaatti farra tasgabbii fi dippiloomaasii ta'etti ilaalamuu danda'a. Miira kanaan beekamtiin mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa Eertiraaf bara 1993 kenname kan hin deebine ta'uu mala jedhan Viisookoon. Kanaaf Itoophiyaan beekamtii Eertiraa haquun ishee bu'uura hin qabu jedha. Kana malees Eertiraan miseensa guutuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii waan taateef Itoophiyaan beekamtii irraa kaasuun ishee bu'aa nagaa biyyoota lamaanii fiduu danda'a malee ejjennoo fi sadarkaa idil addunyaa Eertiraan akka biyya abbaa biyyummaa fi walabummaatti qabdu laaffisuu hin danda'u jedhan. Hanga ammaatti Itoophiyaan abbaa biyyummaa Eertiraatiif beekamtii kennite ifatti kaasuu akka barbaaddu wanti dubbatame hin jiru jedhama. Yuunivarsiitii Dambidolloo barattoota waggaa tokkoffaa simachaa jira. Yuunivarsiitii Dambidolloo barattoota waggaa tokkoffaaf simannaa taasisaa jira. Hooggansi yuunivarsiitichaa fi qooda fudhattoonni garaagaraa irratti argamuun barattoota akka biyyaatti qabxii seensa yuunivarsiitii fi rimeediyaalii fidan simannaa taasise yoo ta'u, gamtaan barattootaa gama isaaniin barattootaaf deeggarsa barbaachisaa taasisaa jira jedhame. Odeeffannoo keenya birootiin bara mootummaa Oromootti aangoo irra jira jedhamee keessa ajjeechaan hawaasa Oromoo irratti kutaalee Oromiyaa hunda keessatti raawwatu cimee itti fufeera. Ajjeechaan qonnaan bulaa Oromoo irratti taasifamu waggoottan torbaaf kana keessatti geggeeffame birqamaan yoo ilaalame abbootii irree biyyattii keessatti itti wal furan kan bara Haayile Sillaasee, Dargii fi Wayyaanee dachaan ni caala. Ajjeechaan kun darbee kan raawwatamu kutaalee Oromiyaa mara keessatti dabareedhaan kan irratti raawwatu deddeebi'ees godinuma tokko keessatti bifa garaagaraan ajjeechaan lammiilee nagaa irratti heddummaatee oola. Godina Arsii Aanaa Shirkaa Araddaa naannoo Jaawwii jedhamutti onkoloolessa 28 bara 2025 namoota nagaa irratti ajjeechaa gara jabina namoota 10 irratti qaamolee nageenya mootummaatiin bakka tokkotti rashanaman. Hawaasni keenya akkaataa kanaan boolla tokkotti guurame awwaalamaa oola. Mirgi dhala namaaf quuqamuun kan beekamtu seenaa Jimjimoo kitaaba mata dureen Namalee jedhu eebbisiisuun dubbistoota biraan geesseetti. Sirna eebbaa kitaaba seenaa kun irreecha waggaa dheeraaf erga addaa citee booda deebi'ee Naayiroobiitti kabajame geggeeffame irratti argamuun eebba kitaabaa fi sirna irreechaa irratti argamuudhaani. Ameerikaa kan jiraatu seenaan Jimjimoo gara Keeniyaa Naayiroobii imaluun sirna eebba kitaabaa isiitti qopheessu isheetiin uummanni Oromoo kutaa adda addaa wal arguu danda'eera. Qophiin eebba kitaabaa fi ayyaana irreechaa sanbata darbe onkoloolessa 25 bara 2025 Naayiroobiitti geggeeffame uummanni Oromoo Keeniyaa jiraatuu fi kanneen biyyarraa dhufan akka wal arguun tokkummaa isaanii jabeeffataniif carraa uumeeraa fi jedhame. Gosoonni Oromoo adda addaa Boorana, Oromoo, Sukaayee, Garbaa fi gosoonni Oromoo baqatanii biyya Keeniyaa kana keessa jiraatan walitti dhufaniiru. Kun hawwii kiyya guddaa ture. Milkaa'eera jechuun qophii ture ibsite seenaan waahillan ishee waliin ta'uun sagantaa akkanaa qopheessuu kan eegalte bara 2023 yoo ta'u, achirraa waggaa 2 booda bara kana Oromoo walitti fiduu keessatti milkaa'ina argame keessatti ga'ee gammachuutti akka gammadde ibsiti. Adeemsa kana keessatti rakkoon ishee qormaata ishee mudate jiraachuu dubbatti. Waggaa 2 dura sagantaa kana Naayiroobiitti geggeessuuf turre. Sodaa Naayiroobii keessa jirurraa kan ka'e gara Kaampaalaa na ergan. Yeroo sanas rakkoon waan na mudateef asii baanee gara Kaampaalaa deemne jechuudha jetti. Sagantaa amma kanarratti Naayiroobiitti rakkoo ishee mudate wayita ibsitu sa'aatii 24 wayita hafu mootummaa sagantaa kiyya na jalaaqe mormituudha mootummaa ijiksuuf hojjettii jechuun na himatee mootummaan Itoophiyaa sagantaa akka na jalaa haqamu godha. Booda bakka yaadnerra bakka fagoo ta'e deemnee sagantaa keenya geggeessinee jetti.
Humni ittisa siivilii Hamaasiin hoogganamuu fi qondaaltonni hospitaalaa haleellaa Israa'el Gaasaa keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 33 ajjeefamuu kan ibsan wayita pirezidaantiin Tiraamp waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti fufee jiru jedhanii abdataa jiranitti. Israa'el haleellaa kana kan raawwatuuf Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Ameerikaan irra ga'ame cabsuu isaaf deebii kennuuf ta'uu ibsite. Ministeerri ittisaa Israa'el kan ta'an Israa'el Kaadis Hamaas Gaasaa keessatti loltoota Israa'eliif haleeluu fi waliigaltee reeffa namoota butamanii deebisuu irratti jiru cabsuudhaan himatan. Hamaas gamasaan haleellaa kamuu akka hin raawwannee fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu kutannoon hojiirra oolchuu akka jiru hime. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp wanti waliigaltee dhukaasa dhaabuu gufachiisu jiraachuu hin danda'u jedhan. Garuu Israa'el yoo loltoonni ishee jalaa tuqaman deebitee ofirraa qolachuu qabdii jedhan Tiraamp. Haleellaan Israa'el kun manneen jireenyaa, manneen barnootaa fi gamoowwan Gaazaa Siitii, Beeyit Liyahiyaa fi Alaaburaayii Nusaraayitii fi kan Yuunii Daraas miidheeraa jedhama. Kabajamtoota keenya odeeffannoo of harkaa qabnu kan hanga ammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biraan walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.